ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyya malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Godin Booranaatti bonda jabaateen namoonni haal hama kee jiraachuu himan. Marri horii gammaar min dhaqqabne midhaalleen ammoo warri beelaa kan hin ga'an yoo xiqqaate nama 200 ga'uutu gargaarsa barbaada. Kanaaf tallee ammoo mootummaa naannootti iyyinee horeen. IMF dinagdee Itoophiyaa tilmaamuu dhabuun dhiibbaa akkamii qaba? Wanti inni dabalu guddaan hin jiru. Kana IMF fakkeenyaaf wanti hacuucaame Ameerikaan godhuudhaaf Awurooppaan godhuudhaaf deemu sana kan hundeensa. Biyyoonni Afrikaa 17 waancaa addunyaatiin al ta'an kanfaa sagantaa keessatti beeksifna. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura aan asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii Daayireektara olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom kaaba Itoophiyaa bakloolii geggeeffamaa jiruutti namoonni miliyoona 7 ta'anii gargaarsa nyaataa taatamaan barbaadu jedha. Meeshaalee fayyaa dabalatee dhiyeessii gargaarsa namoomaa waan danqameef namoota kan dhaqqabuun rakkisa ta'uu dubbata Dr. Kuniin mootummaan gamisaatiin dhanqaleen deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irratti mudatee fi garee shororkeessatiin jedhu TPLFitti qubqabaa jedha. Dr. Tedros akkan jechuun ibsa. I want to talk about the escalating crisis in northern Ethiopia. Waa'ee rakkoo kaaba Itoophiyaatti hammaachaa jiru dubbachuun barbaada. Akka lammii Itoophiyaa Tigraay keessaa dhufe tokkotti rakkoon kun akka nama dhuunfaa tokkootti namiidha. Har'a garuu akka Daayireektara Jeneraalaa dhaabbata fayyaa addunyaa ta'ee dubbachaa jira. Walitti bu'insa ji'a 11 booda rakkoon namoomaa kaaba Itoophiyaatti guyyaa guyyaan daran hammaachaa jira. Namoonni miliyoona 7 ta'an Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessa jiran gargaarsa nyaataa fi kanneen biroo atattamaan barbaadu. Tilmaamaan uummata miliyoona 6 kan qabdu Tigraay yeroo ammaa kana waggaa tokkotti siquuf karra cufame keessa jirti. Gargaarsa namoomaa bakka barbaadametti hanga barbaadamen qaqqabaan jiru. Tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka ibsaa, baankii, telekominikeeshinii dabalatee akkuma addaan citanitti jiru. Walitti bu'insi kun gara naannolee Amaaraa fi Affaarittis babal'achuun isaa immoo carraaqii gargaarsa namoomaa dhiyeessuu caala walxaxaa taasise. Tigraay keessatti uummata miliyoona 6 ta'u keessaa parsantiin 90 ta'u gargaarsa nyaataa barbaada. Akka xiinxalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti uummanni 400 ta'u amma haala beelaa hamaa fakkaatu keessatti argamu. Hanqinni boba'aa kominikeeshiniin akkuma addaan citeetti turuun immoo gargaarsi barbaachisu sirriin agam akka ta'e baruudhaaf rakkisaa taasiseera. Garuu hanqinni nyaataa hamaan argaa jirru beela jalqaba bara 2011 Somaaliyaa keessatti argine waliin wal fakkaata. Erga ji'a waxabajjii darbeetii Tigraay qaqqabuu kan dandeenye karaa naannoo ollaa ta'e Affaar qofaan ture. Walitti bu'insichi caasaa kunuunsa fayyaa Tigraay mancaaseera. Adoolessa darbirraa kaasee qorichis gara naannichaa seenuun hin eeyyamamu. Sababa hanqina boba'aa fi dhiyeessii birootiif Tigraay keessatti dhaabbileen fayyaa muraasa qofaatu hojjechaa jira. Namoonni dhibee fayyaa qaban sababa hanqina nyaataa fi qorichaatiin du'aa jiru. Daa'imman 200 ta'an talaallii barbaachisaa maluuf hin arganne. Namoonni nyaata gahaa hin argatan yoo ta'e dhukkuba ajjeesuu danda'uuf saaxilamu. Kun waan yeroo ammaa Tigraay keessatti argaa jirrudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi michoonni isaa naannolee miidhaman kanneen dhorkaa tokko malee seenuu akka danda'u gaafata. To the affected regions. Dhaabbanni maallaqa addunyaa guddin dinagdee Itoophiyaa tilmaamuu akka hin dandeenye beeksisuun isaa dhiibbaa uumaatu dinagdee Itoophiyaa irratti uumuu jedhan ogeeyyiin. Haa ta'u malee sababa waraana biyya keessa deemaa jiruu fi dinagdeen Itoophiyaa laaftee haala mar jiraachuu ogeessi dinagdee Dr. Ayyala Galaan BBC'tti. Wanti IMF kun akkaataan isaanii dinagdee Itoophiyaatti xiinxalan tilmaaman durumaa na dhibee ture. IMF yeroo dura ekstiriimii tokko jiruyyuu waan mootummaan yeroo sana jedhe hunda akkuma jirutti fudhataniiti. Kan mootummaan jedhayyuu bira dabarsanii Itoophiyaan dinagdeen ishee akka malee guddataa jira. Double digitidha. African success storyidha. Afrikaa keessa kan akkatti guddatu hin jiru. Sana dibbee rukutaa turan yeroo dura. Suni egaa dhuguma Itoophiyaan akkasitti guddachaa turteeti miti kan akkas gochaa turan. Yeroo sana ji'oopolitiksiinsaa mootummaa yeroo sana jiru baay'isanii hin deeggaruyyuu. Amma immoo oppositiitti shiftii godhanii taruma isaatu waan kana sirumayyuu tapha kanan taphatan dhiisaa waan jedhanitti galanii jecha. Kuni ammamii ji'oopolitiksiin hojjaa isaanii akka hirbu akka raasu waan akkuma instituushinii tokkootti akkuma dhaabbata tokkoottu credibility qaban baay'isee gadi buusa jechaadha.
karaa tokkoon. Akka inni hin jiru jechaa kooti miti. Ani kan hin jedhu dura waan ta'aa jiru jaan beekuufu eega dura gootanii ammallee akkasuma anumti akka nama dinagdee baratee tokkootti dinagdee Itoophiyaa bara dhuftu kana qabe amma waggaa 5-6 dhufu kana gar kamitti deemaa jedhiiti tilmaami otoo naan jette waan hin danda'u miti. Dinagdeen hin guddataa hin xiqqaata jedhanii tilmaamuu gara fuulduraatti herrega kana hojjechuu jechuun maarjinii waan jedhan tokkotu jira. Margin of confidence. Amma waan hin jedhu kanarratti of abdadhee otoo hin ceeqamin waan kana jechuu danda'a jala muree waan jettu tokko laalta. Arbi ammam guddicha jedhanii gaafachuudha. Arbi baay'ee guddicha. Dinagdeen Itoophiyaa baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Kana hundumtu waan amanuudha. Waraana keessa jirti biyyattiin. Namni dargaggeessi kan qotisarra oolu, kan gabaa dhaabbatee nagadu, kan gurguree bitee buusee galii argatu yookaan waraana dhaqeera yookaan waraanni ijaa jiruufuu nagaduun bakki inni itti hojjetu suni kanaan yookaan karaa deemuutti waan ta'eera. Wanti baay'ee nama dhibu tokko kan Itoophiyaa biitti suni mootummaadha dursee amanee biitti kun waraana keessa jirti. Dinagdeen gadi bu'aa jira. Waar ikoonoomii poolisii jedhu maqaan isaatu. Inni hafe immoo isa waraana dhaqe sana bakka bu'ee bakka isaa caalaa oomishuudhaaf hojjechuu qaba jedhaniiti istiraateejii adda addaa baasu. Waraana keessatoo jiru dinagdeen attamitti sirma isaa caccabee akka mancaane badiisaa akka tirqisanii poolisii baafatu jecha. Isa kan keenya osoo waraanni jiruuti lakki homtuun jiru waan wayii fa'aame albuuda wayii fa'aa jalatti argitee kan durii caala galiin galaa jira jedhaniiti of mooksus biyyas mooksuu rakkina tasumas akka waan hin jirre rakkina sana gadawwaadha. Kuni namuun gargaaru beektaa rakkina dhoksuun hiika hin taatu falti barbaadamuu qaba. Kana inni fidhu wanti inni dabalu guddaan hin jiru. Dinagdee Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiru waan dinagdicha waan jireenya namaa gara fuulduraatti deemsisuu ta'an turre ennuma nageenyaatu otoo waraanni hin jirre yoo tilmaamni IMF fa'aa hojjetan illee gara dhugaatti dhiyaate isuma biyya alaatii galu sana amma ikoonoomii kana warraaqseedhaani. Kanaafuu ani dhugaatitti muudhaaf dinagdeen Itoophiyaa rakkinni isaa ammana jedhee ibsuudhaaf jechan hin qabu. Jechan ittiin ibsuu hin qabu. Baay'ee guddaadha. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii dhaabbanni fayyaa addunyaa ka'umsa COVID-19 barachuu fi garee haaraa ijaare. Vaayirasichi magaalawwan jedhamtu chaayinaa keessatti eegee argame waggaa tokkoof walakkaa garuu ka'umsi vaayirasichaa ammallee hin baramne. Mootummaan Ameerikaa rakkoo namoomaa kaaba Itoophiyaa dhalatu wayyeessuu fi deeggarsa miliyoona 26 arjoomuu beeksise. Waraan waggaa deemkan ilaalchisee mootummaan Ameerikaa waraanicha akka dhaabbatuu fi mariin akka eegalamuu irra deebiin gaafachaa jira. Keenya keessatti namichi daa'imman 10 ol ajjeesuu fi himatee manhidhaa poolisii Naayiroobii keessa miliq Masten Wanjalaa ka daa'imman dhiiraa yoo xiqqaate 14 ajjeesuu himatee guyyaa roobii mana murtiitti dhiyaachuuf ture. Boon yookiin hongee cimaa horsiisee bultoota godina Booran harka qabduun horiin hedduun dhume namoota 200 olii deeggarsi nyaata barbaachisu bulchaan godina Booranaa BBC'tti hima. Bulchaanii Abba Jaarso Boruu ganni dabree akka fedhaniitti roobuu dhabuu fi agayyitii kan roobiin hafuun haal bonaa godinichaa tammeessu hima. Saayilleen guddoo beela'ee bishaan hin qabu marri hin qabu horiin kaduu fakkaatan illee ni jira akkanuma namni kabeela illee kabeel qabullee ni jira. Barcufaayyuu bonii kun akka dhumna miidhaa. Wanti mootummaan laf kaa'ee uummata hamboo kan irraan bisuu fi maan ta'uu qabnaa jedhanii wanti akkasiin jirtu. Sila rakkoo kaleellee dubbatan irrallee namni dubbachuu malle rakkoon kalee har'allee hawuu malle. Haa taatutti ammoo erga jijjiirama mootummaan haaraan kun hundaa'e imaammata haaraa tarsiimoo haaraa bocatee hawaasa horsiise bulaa bifa fayyaduu danda'uun jireenyaaf jiruu isaa shift ta'uu danda'u irratti hojjetamaa jira. Guyyuun tokko wanni cuftii har'uma eeyyamamtee har'uma borattee har'uma fireesii irraan argatanii ammoo akka karaa warra badhaadhinaa kan keessa bahetti waan guddoo yaadamaa jira. Ammoo ammaaf wanni tolfamuu mal hojjetamuu mal bal'aan hin jirti. Hubannoo uummataa kennuun lakkoofsa horii xiqqeessuun marra yoo bokkaan xiqqaatee jiraatellee marraamanii tuulatanii of qopheessuun akka hawaasii bon dandamachuu danda'u akka gammoojjummaan hir'achuu danda'u muka dhaabanii bokkaan muka guldeema wanni loongi teermii akkan akka roorfameen jira. Haa taatu amma ammoo beeltiin jirti duutii horii hin jirti.
horiin kaasaniin jira. Waan harkanuu qabaate ammoo wanni itti yaadamuu maleetu jira. Hojjechuu mala kan hojjetin kan itti yaadamaa jira. Warra beela'oo jiran gargaaruu fi karoori jira. Wanni deeggarsaa haati midhaanii aanam ga'uu baata malee wanni dhiqoon dhaqqabuun jirti. Boottiin bishaanii water tiraakiin akka 12 kanaan nu ergitiin jirti. Ammoo marri horii gammaar min dhaqqabne midhaalleen ammoo warri beelaa kan hin gaane yoo xiqqaate nama 200 ga'uutu gargaarsa barbaada. Kanaaf tallee ammoo mootummaa oliitti. Mootummaa naannootti iyyinee horeen nama torba qaama dhimmi kun ilaal ijaaranii gad erguu jiranii karaa gubbaa jiranii yoo waaqeed boriiftaan itti asiin hin ba'anii kanaaf akka dandeenyu muniseennan hawaasa keenya mobilaayiz goonee waan deeggaramuu qabu karoora itti baafnee socho'aa jirra. Haal hama jirkanaanii namoonni baay'ee miidhaman jaarolee fi ijoollee ta'uu himan. Ogeessii sirnyaata fayyaa godina Booranaa Aab Galgaloo Boruu haalumatti keessa jiru akkanaan ibsa. Biyyittii haalli isiin jirtu baay'ee yaaddeessaadha. Midhaan nyaataa waan hin jirree fi haalli hanqinni nyaataas tireendiin isa ol ka'aa deemuu jira. Jaarrolee fi ijoollee xixiqqoollee jidduutti haalli jiru jabaataa deemuu jira. Namni amma keessumaa jaarroleen faan namni nyaachuu hin dandeenye kaasilaana wayii dhugeetiin sarvaayi faana waan hin jirreef yeroo kanatti baay'ee yaala ulfaataa ta'ee jira. Namni lubbuu fadhaaf jira bona kanaan. Ammaatti sababa bonaatiin du'ee jedhaniitiin beennu hin jiru. Haa ta'uuti malee immoo namni garantiin nyaata jiddu galeessaaf cimaatti yaali namni itti dhufaa jiru hin jira. Kanaaf haalummaan namni sakatta'insi jabaatee itti fufuu dhabuuf har'aati namni nam jalaatti hin hafaa jenneetiin yaaddoon akkasiis qabni hin jira. Waancaa addunyaa bara 2006 katabatan Angoolaaf Toogoo dabalatee biyyooti 17 morkii waancaa addunyaa bara 2022 al ta'an qibxaas dabree Morokoof Senegool biyyoota jalqabaa waancaa addunyaaf dabruu fi taphuufisanii marsaa xumura gaan ta'an. Biyyoota Afrikaa tapha kuffisanii darbuu marsaa xumuraa gahan 10 bitootessa keessa dirree walii isaanii irratti 2-2 dabareen erga taphatanii booda qabxii walii galaan 5 kuffisanii 5 darbu. Morokoo fi biyyi Saadiyoo Maanee Senegaal taphni ramaddii garee osoo isaan hafu marsaa xumuraaf darbuu mirkaneeffatan. Biyyi Mohaammed Salah Masriin morkattuu ishee Liibiyaa qabxii 4 caaluun dursaa jirti. Masriin taphoota Angoolaa fi Gaaboon waliin ishee hafan lamarraa qabxii 3 argatte walitti aansuun yeroo lammaffaaf waancaa addunyaaf darbuuf haala mijeeffatti. Haa ta'u malee Masriin taphoota lamaanuu injifachuu haftee Liibiyaan ammoo lamaanuu yoo injifatte Masriin kuftee Liibiyaan tapha kuffisanii darbuu xumuraaf gahuu malti. Tuuniiziyaan ramaddii ishii garee baa keessaa Ikwaatooriyaal Giinii qabxii 3 caaluun hireen tapha kuffisanii darbuuf gahuu qabdu bal'aadha. Garee A keessatti karamadamtee biyyi taphataa sarara duraa Maanchiistar Siitii Riyaad Mahareeziin durfamtuu fi waancaa Afrikaa isa dhumaa injifatte Aljeeriyaan Burkina Faasoo garaagarummaa goolii qofaan caalti. Biyyoonni lamaan wal duraa duuba Jibuutii fi Niijeer waliin erga taphataniin booda tapha waliin taphataniin hireen isaanii adda baha. Garee D keessatti Ivory Coast qabxii 1 Kaameruun dursiti. Biyyoonni lameen Ivory Coast tapha Mozaambiik waliin qabdu, Kaameruun ammoo tapha Malaawii waliin qabdu yoo injifatan taphni itti aansuun waliin taphatan hiree isaanii ka murteessu ta'a. Garee G keessatti Afrikaan Kibbaa qabxii 1 qofaan Gaanaa dursiti. Naayijeeriyaan garee C keessatti qabxii 2 Cape Verde dursiti. Taphni itti aanu biyyoonni lamaan waliin taphatan eenyu akka marsaa itti aanutti darbu murteessa. Maaliif Ugandaan garee E keessaa osoo hin mo'amin jiru ta'us Maaliin qabxii 2 Ugandaa dursiti. Maaliin Ruwaandaa, Ugandaan ammoo Keenyaa waliin tapha qaban booda biyyoonni lamaan waliin taphatanii eenyu akka darbu adda baha. Garee E keessatti biyyoonni 3 darbuuf morkachaa jiru. Tanzaaniyaaf Beeniin qabxii 7 qixxee qabu. Tanzaaniyaan baay'ina gooliin caalti. DR Kongoon ammoo qabxii 5 qabdi. Boota ittaaniniin Tanzaaniyaan DR Kongo, Beeniin ammoo Madagaskar waliin taphatu. Zaambiyaa Riippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa biyya taphataa Arsenaal Pierre-Emerick Aubameyang, Gaaboon akkasumas Madagaskar carraa tapha kuffisanii darbuu marsaadhumaaf darbuu ni qabaatu. Garuu hireen isaanii harka isaanii keessa hin jiru. Qabxii biyyoota kaaniitu murteessa. Kongo, Jabuuti, Itoophiyaa, Giinii, Gini-Bisaawu, Laayibeeriyaa, Keenyaa, Malaawii, Mooritaaniyaa, Mozaambiik, Namiibiyaa, Niijer, Ruwaandaa, Suudaanii fi Zimbaabuween biyyoota kan keessatti argaman. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala hanaa buqqeen barit hulee fi dhaha cabsaa hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan Asli Galgalooti Agborisaatti akkana. Nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhanbulaa.